በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም በአንድ አምላክ እናምናለን። አሜን። ኢጃ ዋቀዮ ጀደምተኒ ካን ሞጋፈምተን ተጃጅልቶኒ መነ ዋቀዮ አቦኒ ሉቦኒ ኦቦላን ዳቆኖኒ akka aangoo keessanitti maatiin waaqayyoo ijoolleen giiftii dubree maariyaam hundi keessanuu maqaa waaqayyoo jiraataatiin akkam ooltanii akkam turtanii akkam dhuftanii galata waaqayyoo jennee sa'aatii addunyaan jireenya biyya lafaatiin addunyaa keessa raata'aa jirutti saa ilmi namaa waaqayyoon dagatee hojii seexanaa hojjechaa jirutti nuyi waaqayyoon irra daddarbaa keenya nu dhiisee hojii isaa akka hojjennu dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu addunyaa keessaa nu filate maqaan isaa kan galatoome haa ta'u. Eebba dhaaluudhaaf waamamtaniirtu. Ergaa qulqulluu Phexros isa tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታችኋል። መታ ዱሬ ጀዱን ዋቅኒ አባን ኬኛ ዋን ልቡ ፎን ኬኛ ፍኑ ፈየዱ አከ ኑ በርሲሱ አየመሳ ኑ ፋተው ኤጋ እናምኒ ብየ ለፋረ ጋፈ ጅራቱ አከ ቆናን ቡላ ቆቲዮ ወልቲ ጠመዴ ለፈ ቆቱ ዋን ለማ ወልቲ ፍሮምሴ ጅራቱ tokkoffaan fooni lammaffaan lubbuu jarreen kun gargar hin ba'an tokko tokkorra dippendi ta'ee waliin jiraatan. Kanaaf qonnaan bulaan gaafa qotiyoo bitaaf mirga camadee qotu lachanuu wal maqixa jaalata, lachanuu akka hojjetaniif barbaada. Isa mirgaatii loogee isa bitaa hin miidhu, lachanuu hin soora, lachanuu akka hojii hojjetaniif barbaada. Namnis biyya lafaarra gaafa jiru foonii fi lubbuu walitti firoomsee jiraata. Walitti firoomanii tokko tokkorratti dhiibbaa akka finnetti paraleel akka deeman. Kana jechuun maal jechuudha? Namni gaafa foon isaatiif yaadu lubbuu isaatiifis yaaduu qaba. Dhugaadha. Addunyaa kanarratti jireenya keenya keessa harki 80-90 waa'ee foon keenyaa cinqamna, waa'ee nyaannu, waa'ee dhugnu, waa'ee mana keessa jiraannu cinqamna. Isumaaf gatii kaffalla, kan lubbuu garuu immoo dagatamna, dhumni kisaaraa ta'a. Kanaaf amalli foonii nyaachuu dhuguudha, gammaduu gadduudha, kuni amala fooniiti. Kan lubbuu immoo jireenya bara baraa, sagalee waaqayyooti, dubbii sagalee waaqayyooti. Kanaaf namni gaafa fooniin lafarra jiraatu beellada fakkaata. Akka beelladaa hin nyaata, hin dhugaa, hin rafaa, hin ka'aa, hin gaddaa, hin gammadaa, kun amala fooniiti. Amalli lubbuu immoo akka ergamootaati. Ergamoonni gaafa waaqayyoon galateeffatan ni quufu, ni tasgabbaa'u, nageenya argatu. Nus gaafa waaqayyoon keenya waaqessine, gaafa galateeffanne, gaafa sagalee isaa dhageenye, gaafa hojiitti jijjiirre tasgabbii argan. Kanaan ala qaxxaamuraan tasgabbiin hin jiru. Kanaaf namni fooniin beellada fakkaata, lubbuudhaan ergamoota waaqayyoo fakkaata. Yookitti immoo sanarra darbe waaqa fakkaata. ሰው እንስሳ መስሎ እንደ እንስሳት ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይነሳል፣ ይተኛል፣ ያዝናል፣ ይደሰታል። በነፍሱ ደግሞ መላእክትን መስሎ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ጀቻል። ከናፍ ከነለማን ወልት ፍሮምስኔ ወሊን ጅራችሱ ባዬ በርባችሳል። ኤጋ ጅሬኛ በረበራ ዳሉዳፍ ዮክቲ በረከታ አርገቹዳፍ ከናፍ ዋመምተኒ ኑንጀዳ ኤርጋን ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ከነ ከሰት ዋለመላል tokko eenyuun nu waame lammaffaan maaliif nu waame barakatin littorsu lasi taxartaachwaan eebba argachuudhaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf waamamtan eenyuun nu waame. Egaa lammaffaa ጢሞቴዎስ በቆና tokko lakkoofsa 9 irratti akkas jedha የጠራን እግዚአብሔር ታላቅ ነውና እግዚአብሔር ይመስገን jedhee jalqabaa jechaadha. Kan nu waame kan nu filate waaqayyoon guddaadha, maqaan isaa galatoomu jedha. Kanaaf kan nu waame nama beekamaa tokko osoo hin taane akka namoonni cidha biyya lafaa gaafa diggifatan
xalaadhaan nama waaman filatanii warra fira qaban, warra maallaqa qaban, warra zinnaa qaban, warra beekumsa qaban, warra qabeenya qabanii toon taane Waaqayyoon akkaataa beekutti nu waamee jira. Dhugaa dubbanna yoo ta'e otoo akka waamicha addunyaa ta'e aniif isin hin waamamnu kiisiin keenya duwwaadha. Barnoota biyya lafaatiin caafiin geenye maqaa keenya iyyuu addunyaan sirreessiteen waamtu dhuguma waamamna atoo akka namaa ta'e kan nu waame Waaqa. Sanuu waamicha kabajaan nu waame Waaqayyoon. Waamicha kabajaa. Maal jedhu abboonni keenya gaafa dubbatanii xarii akbaariin hoo jedhu miti. Kan nama waame kabajaan nu waame koottaa hin deebinaa. kabajaan waamamne jedhu እግዚአብሔር ከዛ በላይ አክብሮን ነው የጠራን ማሊፍ ነው ዋሜን ገሩ እታኔ ዋን ዱፉ ጨራይሰ ዱራ አርገኔ ኢታንስኔ ማለኮ ጀኑፍ ማል በርባደን ዋሜ ዋቀዮን ዱጋዱ በነ ዮቴ ነሞኒ ንቆፋ ወሪ ዋቀዮን በከን ንቆፋ ወሪ በኩም ሰቀበን ጫለ ወሪ ዋቀዮ ደፊ ማለቃኒ ሳተ ዋነ ዳዳት ተጃጅሉ ማሊፍ ኢሳን ዲሴ ዋቀዮን ነው kan nu waame Waaqayyoon. Akkas jedha kitaaba qulqulluu amma isiniin jedhe lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9 irratti yaadaanen በቅዱስ አጠራሩ የጠራን እግዚአብሔር ነውና ይህም እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደ ስራችን አይደለም ጀ ከኑ ፈይሴ ዋምቸ ከበጃቲን ከኑ ዋሜ Waaqayyoodhaati kunis akka hojii keenyaa osoo hin taane akka arjummaa isaatiiti jedhe dhugaa otoo akka keenyaa ta'e balbala kana olisse arjummaan isaa daangaa waan hin qabneef addunyaa warra of tuulan hin beekne warra jedhan qaanessuudha jedhee Waaqayyoon warra tuffataman waamee jedhe warra addunyaan iddoon kennineef Waaqayyoon iddoo kenne isaan qaanessuudhaaf beekumsa biyya lafaati warra of tuulan biyyi keenya warra jedhan nutu caala warra jedhan isaan qaanessuudhaaf Waaqayyoon anaafisin warra tuffatamtoota nu waam maaliif jireenya bara baraatiif hojii bara baraatiif hojii yerootiif miti Waaqayyoon kan nu waame Waaqayyoon akkamitti nu waame yottan kabajaan eessaan waame yoo jettan mandara kufaatii keessa balleessaan keenyan Waaqayyoo funduratti himatamuu too qabnu kumaatama Waaqayyoon baddallee too jiru Waaqayyoon dhiifama isaatiin cubbuu keenya haguuge nu waame kanaaf kan nu waame waamicha kabajaatiin kan nu waame Waaqayyoodhaati kunis akka arjummaa isaatti malee akka hojii keenyaan miti addunyaa kanarratti waamicha baay'eetu jira guyyaa guyyaan ni dhageenya namni gamoo ijaaree waamicha adda addaa hin godha namni baratee eebba kokoottaa hin jedha waamicha baay'eetu jira ይሄ ጊዜያዊ ጥሪ jedhamanni kun waamicha yerootinni kun waamichi kan Waaqayyoon nu waame garu ጊዜያዊ አይደለም ለስጋዊ ጥቅም አይደለም ለዘላለማዊ isa bara baraatiif nu waame Waaqayyoon addunyaan waamicha adda addaa kan yeroo hin waam har'a dukkaanii dhaabdee boru diiguudha har'a diggistee boru nama beelessuudha waamicha addunyaa kanarra guuteera kan Waaqayyoo garu kanarraa faallaan kan bara baraatiif nu waame mootummaa isaatiif nu waame ለሰማያዊ ጥሪ ነው እግዚአብሔር የጠራን ጀቹ ከነጀቹ ማልጀቹራ ቁልቁሎተ ወጅን ተኩማ ካርገኑ ከበጃን በከ ቁልቁሎን ጅራተና ከጅራኑ ዋቀዮ ከነ ዋቀስና ከጅራኑ ገሬ ቁልቁሎታ ንጎቹራ ዋቀዮን ዋሚ ማለ ዋሚቸ የሮቴ ቢተቻ ከናፍ ዋሚቺ ዋቀዮ ከን በራበራ ከን ዳንጋን ቀምኔ ከናፍ ንዋሚ ዋቀዮ ለሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች እንድንሆን እግዚአብሔር ጠራን ከምርጦቹ ጋር ሊቆጥረን ይቻላል በከምቶታ ወራ Waaqayyoon waaqessuudhaan galateeffachuudhaan warra salaxananii caafii qaqqaban isaan wajjin nu jiraachisuudhaaf nu waame waaqa arjaa kana laala kanaaf erga inni kabajee nu waame duubatti deebi'uu qabna ree እግዚአብሔር የጠራን ለዘላለማዊ ጥሪ egaa kan nu waame gabaabadhumatti Waaqayyoon maaliif nu waame waan ijoo sirriitti ilaaluu qabnu isa duraa Waaqayyoon nu waameera carraa kana arganneera ittaansee Waaqayyoon maaliif nu waame qabxii wasadan tokko laal tokkoffaani lalisaa hiyoot isa jedhamuuf nu waame Waaqayyoon gaabbii akka galluuf waan biraa irraa fadhaa diggisii biraa irraa fadhaa
waan biraa dagadhaatii waaqayyoon maaliif na waame bara jireenya kiyyaa jedha. Lubastaa, daaqonistaa, faarfataastaa, tajaajilaa kamiyyuutaa waaqayyoon duraan dursee kan inni waamuuf jireenya gaabbiteef. Akkan banne, akkan kufne, akkan kasarre mootummaa isaa akkan dhabneef jireenya gaabbitiin akka deddeebinuuf nu waame waaqayyoon. Lalisaa yoo tunu እግዚአብሔር ጠራን. ለምን waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf gaabbiin balbala kiristaanotaa waan ta'eef መቼም ፎኑ ፈኔ ጅራ waan ta'eef hin balleessin. እንሳሳታለን። እግዚአብሔር ደግሞ እንዳንጠፋ ስለሚፈልግ በንስሐ ህይወት እንድንኖር ነው የጠራን። ጅሬኛ ጋቢቲፍ ነው ዋቤ ተቆፋን ካል ማነ ክርስቲያናት waaqayዮን ዱራን ዱርሴ አከፋርፈኑፍ ሚት ታጃጅላ ዳዳ አካታን waaqayዮን ኑከነ ከና ከኛን አካ ታጃጅሉፍ ሚት ካን ዱራ እኒ ዱራ ፋርፈታስታ ሉባስታ ዳቆኒስታ በንስሐ ህይወት እንድንኖር ነው። እንዳንጠፋ ስለማይፈልግ ነው እግዚአብሔር ይሰጣኔ ገሩ ዋንጅሩ ላላ ጋቢ ጋፈ ጀኑ ነምኒ ጋቢ ከሰት ጅሬኛ ሳ ንስሬፈት ንቀጀልፈት ሁምና ሳይላል መዳሌ ቶፍላል ጩበማ ታውሳ እርጋ ሁበቴ ሀርከ ወልካሴ ዋቀዮ ደም ቦጂያም ገረ ዋቀት ዴቢያ ሂንስራ ዳንዲ ዋቅኒ በርባዱት ዴም waaqayyoon erga cubbuu koo naa dhiise erga na waame nagaya addunyaan jenne gara isaatti akka deebinuuf achi keessatti akka nama mastaawotii keessatti of laallachaadha jireenya gaabbii keessatti. Ittaansee erga sirroofne erga of laalle erga eenyummaa keenya barre ሁለተኛ ነጥብ ለአገልግሎት እግዚአብሔር ይጠራናል። kan nuti dagannee bira dabarre baay'een keenya akkuma waaqayyoon namoota keessa adda nu godhe akka faarfannu akka wangeela lallabnuuf waan nu waame nutti fakkaatu jireenya gaabbii dhiisne እኛ ንስሐ ሳንገባ ንስሐ ግቡ ይላል ወንጌል እንላለን። ይሄ ትምህርት ነው እንዴ? ይሄ ቲዮሪ ነው። ወንጌል እንደዚህ ይላል። እኛስ አባቶቻችን እንኮ በተግባር ሆኖ እኮ ነው ያስተማሩን። ሶባ እንሶብና ጀና ነማን ኦፊ ከኛ ሶሚ ሻሬ ሶማ ጀና ነማን አከስተው ዋናን ኢሳ ተጃጅል ሎማን ጎዶ ዋቀዮፍ ከና ሶሚናን ሶማ ሲን እንጀዳ ይላል ወንጌል ከና ምት ከኒናን ሶማ ሲን እንጀደ ፎና ማሙረቻ ኦቦሌሰ ከሰና መቻ ፌዲ ሚራ ከሰኑ ደራወቻ በጾም ወቅት የማይገባውን ያደረጋችሁ ይሄ ነው እንደ ጾም ይላል እግዚአብሔር። አልቀበልም ጀዳ ዋቀዮን ሰከል አገልግሎት ጀቹን ትሮፍ ስሬሰኒ አከናማ መስታወቲ ከሰቲ ሙዶ ፍራ ካሰኒ ወልተጂት ባው ወንጌል ለለቡ ከራ ተጃጅላ ከናንሞ ማልቶ አርገሞና እንጀተን አቦኒ ኬኛ ዱርራ ካሴ maqaan isaanii kan kitaaba qulqulluu keessatti barraa'e kan hin barroofnes mootummaa waaqayyoo kan argatan tajaajilaani malee qaxxaamuraani miti carraadhanis miti በአገልግሎት በተግባር ኖሮ ጀቻ dhugaadhumatti jiraatanii amantaa keenyan kaannu kirrii keenyan kullu jedhanii albeetti kan kennan morma isaanii በተግባር ስለኖሩ yoo akkas goone omtuun sodaachisu fuuldura keenya kumaatamni yoo dhaabbate billaan yoo qarame waaqayyoon keenya wajjin dhugaadhumaan hin jirra taana minam lamin jireenya dhugaatti ol ceena ka jireenyi inni kun soba ka jireenyi inni dhugaa du'aan booda ka addunyaa kanarratti kiristaanonni yoomumaayyuu hin ari'atamu warri dhugaadhaan jiraatanii ni ari'atamu jedhamiti wangeel kiristoosin እየመሰሉ የሚኖሩ ይሰደዳሉ jedhamiti ክርስቶስ fakkaatanii warri jiraatan hin ari'atamuun inni kun yoom yoonaan jettan gaafa dhugaan jiraachuu jalqabne addunyaan nurratti kaat kisii sobaatiin nu kassas ragaa sobaan nutti baat gaafa kana duubatti akka hin deebine waaqayyoon tajaajillee mootummaa argan erga tajaajilleen booda inni sadaffaan jireenya bara baraati yaala waaqa mootummaa waaqayyoo meeqa kaffaltanii galtume meeqa qopheeffattana በስንት ብር ይገኛል ያዳሜ ኩማ ዲበተ እኮ ነው ገልቻው እግዚአብሔር ሙስና ይሰራ እግዚአብሔር ፊት አይቶ ያዳላ ሚዛኑ ትክክል ነው ጀረሚ ወንጌል ዋቀዮ ነኝ ማፉ ዋነ ከስታቴፍ ዋንዘሪን ከከስቴፍ አይሰራም እግዚአብሔር ጋር ነምን ዋን ፈጫሴ ያመተ ነው mootummaa waaqayyoo akkamiin argannoon anjettan tajaajille ziqqi gadi jenne kufnee kaane gaabbii galle foonif dhiiga isaa fudhanne waa'ee isaatiif ari'atamne rukutamne
ጅበምኔ ፈንፈምኔ ዱኔ አርገነ ማለ በአቋራጭ እግዚአብሔር መንግስት የለም። ኩኒ ከንተው ገሩ እርገሰ ተጃጅሌን ቦዳ መንግስቱ በነፃ ለኛ ተዘጋጅቷል ማለት ከናፍ ማሊፍ ንዋሜ ከንጀሩ ጅሬኛ ጋቢ ተጃጅላ ጅሬኛ በረበራቲ ወሉማገላ ዋላ መላሌ ጥሙራ ማሊፍ ንዋሜ ዋቅኒ ከንጀሩ tokkoffaan waaqayyoon kan nuwaame nu boqachiisuudhaaf boqonnaan barbaadu ay barbaadan maal isinii godha boqonnaan unaarra sanbata miti boqochaa jirti wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irraan sin geessa akkas jedha isin warri ba'aan keessa isinitti baay'ate gara kokotta anis sinan boqochiisa warri maal isinitti baay'ate baramma addunyaa kanarratti jireenya biyya lafaarratti ba'aan cubbuu caaleen jiru beektu kan cubbuun ba'aa cimaa irriba kan nama dhoowwu tasgabbii kan nama dhoowwu dhugaa laaluu kan nama dhoowwu namummaa keessaa kan nama baasu kan nama qaanessu kan akka cubbuu kan ulfaatu hin jiru koottaa isinirraa buusaa jedhe Waaqayyoon dubartiin tokko ba'aa ulfaataa baattee gaafa deemtu fi gaafa immoo konkolaataa keessa teessu wal qixa namni tokko konkolaataa keessa gaafa ta'u zana jedhee deema sila hullum nagar shufeerii irratti gannee deema karaa barbaade shufeeriin naannessee nu waageessu zanaa ichaa feesbuukii keenya laalaa deema akkas cinqii keessa narratti gataadha Waaqayyoon waa'ee jireenya biyya lafaa waa'ee baatanii galu waa'ee nageenya narratti gataadha Waaqayyoon anarratti dhiisaadha Waaqayyoon wajjin cinqamaa jirra waa'ee zayitii waa'ee nadaajii ምን አገባን እግዚአብሔር ያኖረናል irratti gattanii dhiisanii ammam kan jiraannuuf namni bara kana waggaa kuma jiraannu jedhe kuma miti dhibban jiraan kanaaf tokkoffaan Waaqayyoon nu boqochiisuudhaaf liyaa saarrifan no እግዚአብሔር የጠራን itti dhiisaan jaanjayina addunyaa keessa akkasumaan hin dhamayina anaanala karaa gabaabadhaan homaan argattanii na duuba anaanala kan walitti qabuun bittinneessaadha Waaqayyoon ala yeroo hedduu dhamaaneera karaa qaxxaamuraatiin duroomuudhaaf karaa qaxxaamuraatiin waan barbaannu argachuudhaaf halkanii guyyaa dhamaane waa takka nuun tasaakkaan Waaqni nu faana jiru qaba anaanala homaa gochuu hin dandeessa waan jedheef amma immoo Waaqayyoon humna keenya waan beekuuf itti dhiisaa koottaa warri dadhabdan kara kiyyaan isinan boqochiisaadha Waaqayyoon yoo boqonnaa barbaaddan gara Waaqaa koottaa addunyaa kanarratti bahanga dhiyaa deema kaabanga kibbaa deema boqonnaan hin jiru በምድር ላይ ሰላም የለም በምድር ላይ እረፍት የለም እረፍት ያለው ከሞት በኋላ እረፍት ያለው በእግዚአብሔር መንግስት ነው ይህች ዓለም የኛ አይደለችም ለክርስቶስም አልተመቸችም ለድንግል ማርያምም አልተመቸችም አዱኛ ጊፍቲ ዱብሬ ማርያም አሪቴቱ አናፍስን ይፍታ አዱኛ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈንስቴቱ አናፍስን ይፍታ ኑንታት boqonnaan barbaadina addunyaa keessa gara Waaqaa koottaa nu jajjabeessa inni jireenya bara baraatiif cakkannee akka mootummaa isaati qophoofnu humna nu ta'a kanaan ala addunyaa irratti asii Awurooppaas deema Ameerikaas deema iraftellam baay'een isaanii asii Awurooppaas deemanii boqonnaan bashannanna jedhanii asuma deebi'an baay'een isaanii maallaqa solitti qaban ittiin jiraanna jedhanii ittuu dhibee ofitti shamatan Waaqayyoodhaan ala gammachuunis boqonnaanis hin jiru እረፍት ያለው ክርስቶስ ጋር ነው የሰላም አለቃ የተባለው እውነተኛ ሰላም ያለው እሱ ጋር ነው አዱኛ ረቲ ነገኛ ሲምቡስ ነጀነ ሜሻ ጉርጉዳ ሶጀነ እቱ ወልፍንድነ ማለ ሁማ ቡዋ ተከምቡስ ከናፍ ብይ ከኘ ሞፈከኛ ጉዳ ነገኛ ቡስ ነጀነ ነገኛ ፊን ነጀነ ዋቀዮ ዳናላ ሂሪሬ ወልፍንድነ ማለ ሁማ ተከፍል በየቀኑ ሬሳ እየቆጠር ነው በየቀኑ ደም እየፈሰሰ እግዚአብሔርን እያሳዘን ነው ያ Waaqayyo abbaan nageenya mootin nageenya si jette biyyi keenya kale biyyi Waaqayyoon kadhachaa kan turte har'a afaan qawweetiin nageenya buusna jenne gatii nu kaffalchiisee jira obboleessa keenya hedduu dhabnee jira haadholee dhabnee jira hawaasni boo'ee jira hawaasni boo'ee kuni garuu Waaqayyoon nageenya akka deebisuuf hoo barbaadan gara Waaqatti deebi'uun dirqama ta'a nageenya masarka Waaqayyoon keessa jira waan nuti san barbaanneef callisee nu laalaa jira Waaqayyoon malee baandi kan qaxxaara gaal እግዚአብሔር
Ninisaanawal. Maaltu sadibu? Homtu wanni sadibu hin jiru. Nutu garuu na keenya beekne yaa abbaa nageenya mootii nageenya jennee waammachuu waan dadhabneef walumaa gala Waaqayyoon kan nu waameef boqonnaadhaaf. Boqonnaa oo barbaadan boqonnaa isa dhugaa oo barbaadan gara Kiristoos koottaa. Gara mana Waaqaa koottaa. Gara dubbii sagalee isaa koottaa. Isa wajjin hojjedhaa. Isaan ala jireenyi hin jiru. Isaan ala boqonnaan hin jiru. Kanaaf tokkoffaa kan nu waame Waaqayyoon nu boqochiisuudhaaf. Lammaffaa Waaqayyoon kan nu waame eebba nu dhaalchisuudhaaf. Labarakatlu eebbaaf nu waame Waaqayyoon. Eebbi kun kan foonis kan lubbuus. Abrahaam seenaa isaa duubatti deebi'aa laala. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irra dhaqaa laala. Abrahaamin biyya abbaa keetii biyya xaawotiiti bahi jedheen dura. Abrahaam otoon eebbifamin dura eessaa bahe yoonaan jettan biyya waaqessine keessaa bahe. Warra xaawotii nagadan warra hojii foonii hojjetan keessaa bahi jedheen. Bahi jedheen Waaqayyo. Dura hin bahe eebbifamoo barbaadan jireenya cubbuu keessaa baha. Mandara cubbuu keessaa baha. Mabbaara kafallagaachuu kaatiyaata mandar wuxuu no. Abrahaam akkasiin eebbifame. Waaqayyoon eebba nuu kennuudhaaf kan inni nu waame. Waan qabnuun eebbifamnee jiraachuu hin dandeenye. Waan qabnuun eebbifamnee jiraachuu hin dandeenye. Kan eebbifamnu maalidhaan yoo jettan ba'uudhaan, foomuudhaan, adda ta'uudhaan kanaan kan eebbifamu. Eebba yoo barbaadan addunyaa keessaa ba'a foomaa. Warra soban wajjin warra waaqan beekne wajjiniin oolmaa keessan sirreeffadhaa. Oolmaa sirreeffadhaa. Kanaaf kanniisa haftisiisa beektu hin beektan hin jiru biyya kana. Walitti michaniidha. Gaafa waliin michanii tisiisni kun hojii kanniisaa kana duuba deemtee ilaala. Obbo kanniisoon kuni baay'ee jaalatamu. Hojiin isaaniis fudhatama guddaa qaba. Addunyaan irratti wal lola. Kaan qoricha jedhee faranjiin tamaraamaree qoricha irraa hojjeta. Yoo nyaatan ni mi'a. Qe'ee namaa yoo deeme obbo kanniisoon namni sisaa innuu dhufe alamiin nuu dhufe jedhee simata. Faallaa sanii immoo obbo Tisiisoon jireenyi isaanii akkasi. Ka'ee gaaf tokko obbo Tisiisoon obbo kanniisoo gaafii gaafata. Iyo obbo kanniisoo ani silaa jireenyi kiyyaaf keessan faallaa ta'e silaa akka keessan ta'uuf maal gochuun qaba jedhan. Akka koo ta'uu barbaaddaa? Yoo akka koo ta'uu barbaadde oolmaa kee sirreeffadhu eessa ooltaa jedhee gaafii gaafata. Eessa ooltaa jedhee kanniisni eessa oola? Tisiisni eessa oola? Oolmaa kee sirreeffadhu akka koo ta'uu barbaaddee jedhee tisiisni eessa oola? Indoo waan baay'ee jedhee obbo Tisiisoon isinoo mana namaa deemtan namni isin simata. Ani immoo namarra qubadhee akkas jedhu naari'u waan nyaatan irra yoon qubadhee bakkeessan kutanii gatu waan dhugan keessa ol lixe fuudhanii gadi naqu na balaaleffatu. Isin immoo isin simatu isin jaalatu alamiin sisaa innuu dhufe jedha akka keessan ta'uuf maalan godhannaa eessa ooltaa jedheen jedhama. Oolmaa sirreeffadhaa dargaggeessi. Akka Abrahaam mandara cubbuu keessaa biyya abbaa keetii biyya waaqessine bahi akka jedheen mandara cubbuu keessaa ba'a. Warra cubbuu hojjetan laaltanii hin guddattan yoomuma. Warra hammeenya hojjetan warra ajjeesan irraa maal barattu ba'a Waaqayyoo foo'amaa. Eebbifamuun akkasitti malee tasa eebbifamuun hin jiru. Randa miliyoonni jedhamu hin jiru. Carraa wanni jedhamu hin jiru. Maaliif namni waan facaase hammata waan ta'eef. Kanaaf qulqulluu Phaawulos waa'ee kanaa Filiiphoos boqonnaa 4:11 irratti barreessee jira. Waa hundumaa nan beeka. Hir'inas guutus nan beeka. Argachuus dhabuus nan beeka. Kabajamuus xiqqaachuus nan beeka. Quufas beelas nan beeka. Baay'achuus xiqqaachuus nan beeka. Garuu hundumaa kan danda'u humna kan naaf kenne Kiristoosin hundumaa nan danda'a jedhe. ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ጀ ዋቀነላ ከራቀጣ ሙራትን ቢፈሙ
kabaja argachuun hin danda'amu. ኤፌሶን boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti akkas jedha በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ጀዳሜ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ካለ ወጂው ዋቃና መናጃዩ ወጂኑ ዋቃ ካለ በአጠቃላይ እግዚአብሔር የጠራን ሊያሳርፈን ለበረከት ነው። namni barakana gatiisa wallaale gatiin keessa meeqan baastu doo gabaabata doo gurguramtan moo namni simbitu hin jiru tilmaamattanii keessan garuu mucaatu abbaan isaa beekadha saayintistiidha ka'ee gaaf tokko mucaan isaa abbaa gaafii gaafate abbaa koo miidiyaa rakkan beekamte xinxaala hedduu kan hojjette addunyaan kan harka walitti si rukutte sartifikeettii kan si kennite mee har'a gaafii tokkon si gaafadhaati waa hunda beektaa waan tokkon na cinqee jedhe galgala mucaan abbaa isaa beekaa gaafii gaafate maali gaafiin kee namni beeka baasaa gatiin namaa beekaa jedha የሰው ዋጋ ስንት ነው gaafate hinde gaafii kamiin na gaafate gatiin namaa meeqa abbaa too hunda beektaa na tilmaamii natti mi jedhan mucaa kana sirriitti barsiisuu waan barbaadees abbaan kun beekadha waan ta'eef mana keessa dhakaa diyaamindii jedhamu tokko gatii guddaa kan qabu mana keessaa qaba maallaqa hedduun kan bite akka nama turistii laalutti kan ol kaa'e diyaamindii manaa qaba kootu gatii namaa baruu yoo barbaadde sin ergaa achirraa barattaa jedhan tole jedhan diyaamindii kana fuudhii gabaa baasii meeqa abbaan kanaa wasiin jedhe jecha takkan dubbatini akkanuma jedhiini jedhan tole jedhee fuudhee bahe gabaa baasi gabaan dhuftee gaafachuu jalqabe abbaan kana meeqa ennaan akkanuma jedha mucaan dubartiin takka dura dhuftee birrii 2 sii ta'aa jettiin oo waan fe'e sii kennan kumas birrii tokkos 2 soo sii kennan waa takkan dubbatini gabaa lammataa garuu rukuchiisini naafidii jedhan abbaan kana meeqattiin akkana jedhan maallaqa 2 sii ta'attiin callisee fuudhee gal meeqa sii kennanii jedhan qarshii 2 naa kennanii jedhan barii lammataas gabaa kana geessi jedhan ammas fuudhee bahe gabaa geess abbaan kana meeqannaan namichi tokko dhufe akkanuma jedhan mucaan 200 sii ta'aa jedhan yoomaan dubbannee gabaa lammataa rukuchiisnee fuudhee gal har'ammoo meeqa sii kennan 200 gosh baay'ee gaarii ammas gabaa sadaffaa geessi jedhan gabaa sadaffaas geess abbaan kana meeqannaan akkanuma jedhan har'ammoo meeqa sii kennan 200 dhaan meeqa sii kennan 200 በጣም ጥሩ ለአንድና ለመጨረሻ isa arfaffaa gabaa geessi jedhan fuudhee gabaabaa abbaan kana meeqa jedhan dureessi tokko dhufe dureessi beekamaan tokko biyya irratti kan beekame maallaqa hedduu kan qabu addunyaan kan isaaf jilbeeffatte dureessi tokko dhufe abbaan kana meeqa meeshaan kun baay'ee barbaadamaadha fuudheen bakkee muuziyeemii kiyyaan kaa turistoonni dhufanii ilaalu faranjiin dhufee ilaala maallaqa hedduu naa galcha meeqa abbaan kanaa jennaan akkanuma jedhaan mucaan miliyoona 2 sii ta'aa jedhaan omaan dubbannee fudhadhaan jennee fuudhee galcha abbaan ajaje waan ta'e har'ammoo meeqa sii kennan miliyoona 2 argite gatiin namaa akkaataan namni gabaa itti of baasee gabaa itti of gurguru santu murteessadha bargabaanitti dhaabbanneetti of gurguruutu murteessadha namni dhumaa dureessi kun miliyoona 2 kan kenne waaqan fakkeeffama waaqayyoon gatiisaa kan hin beekamne dhiiga isaatiin nu bite dhiiga isaatiin bitamtaniirtu kan keessan bite akkuma jedhame እግዚአብሔር ውድ በሆነው በደሙ ነው የገዛን በቀራንዮ አደባባይ ባፈሰሰው ደሙ ነው የገዛን ከሰይጣን እጅ በዛ ነው ያወጣን የእግዚአብሔር ተመን የለውም eenyu namni dhiiga isaatiin nama bitatu dureessi kun waaqan fakkeeffam gabaanuti itti dhaabbannee of gurgurru murteessan ሰው ክቡር ነው ክቡር ሆኖ ሳለ ግን እንደሚጠፋ እንስሳ አሰበ ጀራ ወንጌል
ሰው ክቡር ነው። በእግዚአብሔር ደም ነው የተከበርነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ነው ዋጋ የከፈለው የሞተው። ይህ ክቡር የሆነ ሰው ዛሬ ግን አካ ሆሪቶ ፍላሌ ጅር የማይገባ ስራ ይሰራል፣ ይገላል፣ ይቀማል፣ ሂነጄ ሳይና ተዋን በርባዴ ወጀታ ግን ነምኒ ከበጀማ ፎኒፍ ኢጋ ዋቀዮት ዋን ቢታሜ ገባቲ ኦፍ ጉርጉሩ ባይ ውርቴሰል ገባ ሪካሽ ኦፍ ናቢና ኑቲ ውዲ ከንቴ ዲጋ ዋቀዮት ወረ ቢታምኔ jireenya barabaraatiif warra waamamneedha. Mandara badiin dhaabbatina waaqayyo fo'ama akka Abrahaam cakkana bahaa cubbuu keessa cubbuutti wal bartan aadaa isinitti ta'e san keessa bahaa karaa waaqayyo sin ajajutti deemaa dhaabadha. Waaqayyoon tajaajila, waaqayyoon faarfadha, raajii isaa himaa. Dhumarra inni maal sinii qopheessa? Mootummaa isaa sinii qopheessa. Kanaaf gatiin nama akkaataa namni itti of gurguree ani wuddiidha waaqayyoon dhiiga isaatiin na bite mandara cubbuu ooluun qabu jettanii akka kanniisaa sansaa 24 hojjechuu qabdu. Hojii waaqayyoo hojjechuu qabdu. Nuti ወታደራ ዋቀዮት ለእግዚአብሔር ምስጋና ነው የተሰራ ነው። ያለ ምስጋና መኖር አንችልም። ኦክሲጂን ይመለይ ነምን ጅራችሁ እንደንደው ነምንስ ክርስቲያንስ ገለተ ዋቀዮትና ለጅራችሁ እንደንደው አከነመ ቁርጡሚ ቢሻን ከሳ ባቴ ሰናል ቁርጡሚ ቢሻን ከሳ ባና ሰከንዲ ተከትሩ እንደንደስ ትሞታለች ማንፍ ጀና ቁርጡሚን ኦክሲጂንን ሽፉዳቴ ጅራቱ አካማ ንፊሲን ቅሌስ ኦክሲጂን ይፉዳን ቢሻን ከሳ ጀር ክርስቲያንስ ሰገሌ ዋቀዮራ ዱቢ ዋቀዮራ ተጃጅለራ ገርገር ባና ዱኤ ከናፍ ኦሶን ጃላን ኦፊ ኬኛ ጀነ akka ergamoonni waaqayyo ofii isaaniitti jedhani qulqullu jedhani gaafa galateeffatan ni quufu nagaa argatu tasgabbii argatu. Aniif isinis waaqayyoon keenyaaf gaafa hojjan ofii jennee hunda caala namummaa keenya yaadan gatii nutti kaffalame. Waaqayyoon nama gaafa uumu Amaara, Oromoo, Guraagee, Tigree jedheetu uume. Maalume waaqni dura nama jedhame irra deebi'a nama jedha nama ta'uun gaa kan ittaanu ittaanee dhufe እግዚአብሔር መጀመሪያ መላእክትን ሲፈጥር እግዚአብሔር በአንድ ላይ መላእክት ብሎ ነው የፈጠረው። ሰው ሲፈጥር ግን ተራ በተራ ነው የፈጠረው። መጀመሪያ አዳምን ፈጠረ፣ ቀጥሎ ሔዋንን ፈጠረ፣ ቀጥሎ ሌላ ነገር መጣ። መጀመሪያ የተፈጠርነው ሰዎች ነን። ቋንቋ ቀጥሎ ነው የመጣው። ዛሬ ከንቲን ወልፊጥኑ ዘረኝነት ከጀሉ ቀጥሎ ነው የመጣው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ሰውን ነው የሰራው። ስለ ሰው ብቻ አስቡ። ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ቀጣዩ ሌላ አኒ ናኖን ይትጉዳደት ናኖን ይትቀላደት ዋቀዮን አፋን ከናን አከናኒ ቤኬ ጉዳዱ ከነታሲሴ አዳን ሐዋዝኒ ከሰት ነጉዲሴ ከኒን ራዳለ ጭቡሞት ከንገመሰኒ ከንገመ ከናን ጫል ወደና አይደለም። የማንንም ቋንቋ የማንንም አይበልጥም። የማንንም ብሔር የማንንም አይበልጥም። መጀመሪያ ሰው ነበር፣ ከአዳም ነው የመጣ ነው። ቀጥሎ ሔዋን መጣች፣ ቀጥሎ ቃየልና አቤል መጡ። እንደዛ ነው የመጣው። ቋንቋም ባህልም ቀጥሎ ነው የመጣው። መጀመሪያ ግን የመጣው ሰው ነው። ሐረ ከነደገነ ወልፊጣውን ሰኑ መነ ዋቀዮ ከሰት ሰኑ ጎዶ ዋቀዮ ከሰት አካ አዱኛ ታኔ አዱኛ ካዮን ቀምነ ታኔ መነ ዋቀዮ ተኮ ከሰተኘ አፋለማን ደርጎም ይወል ደርጎም እግዚአብሔር ይታዘበናል። መጀመሪያ የሰራው እግዚአብሔር ሰውን ነው። ከነ ደገኔ ዋቀ ገለቴፈል ከነ ደገኔ ዋቀ ተጃጅል ለማለ ዋን ብራው ፍረቱ ቱሌ ብላሽ ነው ሁሉም ከንቱ ካባ ኦፍቱሉማ ፍራቡስ ባይንሳኒ ካባ ከነጀለ ዶካታኒ ይጅሩ እግዚአብሔር ስልጣን የሰጣቸው እንዲያገለግሉበት እንጂ እንዲቆጡ አይደለም። ሌላውን ከልካይ እንዲያረጉት አይደለም። ቤቱ የእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው። ሁሉም ገብቶ እንዲያመልክ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጥልቁሉ ጴጥሮስ ማልጀት ጌታ ሆይ አንተ ለሁሉም ታስፈልጋለህ ጀዳሜ ያ ጎፍታ ጀዳ አቱንዱ ማፉ እንበርባችስታ እግዚአብሔር ለሁሉም ያስፈልጋል። አንዱ ከልካይ አንዱ ፈቃጅ ማልጀቹ ደኩን ከነረተኛው ኛቻ ጅራ ጃራ ዲግደሚ ተቆፋ ከሰት እግዚአብሔር ይታዘበናል።
duudhaa akkasii miti kan guddan, aadaa akkasii keessa miti kan guddan. Waaqayyoon hin tajaajille yoo ta'e akka Abrahaam bahuudha, fo'amuudha, kaayyoo Waaqaa qofa laaluudha. Yihudaanis carraa argatee bar Waaqa wajjin waggaa 33 jiraate. አንድ ቀን ግን ይሁዳ ጌታን አይቶ አያውቅም። ስለ ገንዘብ ያስባል። መጨረሻ ላይ ክፋቱ ጌታን ሸጠ። በ30 ብር በማይጠቅም ብር ሸጠ። ዛሬ ለማይጠቅም ብር የእግዚአብሔርን ደጅ እንዘጋለን። እግዚአብሔር ይታዝበናል። ከናፍ ijoollee waaqayyoon gaafa tajaajillu akkaataa har'a tajaajilleen gatiin nu kaffalamaa jecha jabaattanii wangeela lallabuu dura ofii nama ta'a, dura ofii gaabbii galaa, dura ofii waaqa beekaa, hawaasatti gadi ba'uun dura duudhaa hawaasaa qoradhaa, hawaasan tuffatinaa, hawaasan jibbinaa, hawaasan dhiibinaa, aadaadhaan safuudhaan waaqayyoon waaqessaa tura warri keenya. ከኛ በላይ እግዚአብሔርን ያስደሰቱ አባቶቻችን ናቸው። ዛሬ እኛ ሰልጥነን አባቶቻችንን እንቃለን። ወይ ጉድ ወይ ጉድ! እንቱ ፈነሞ ሐዋሳ ከይ በሪሳን ታቦታት ዲያተን ቤክተኒ ኖሩ ያ ሚካኤል ኖሩ ያ ማርያም ጀደኒ ትሩፍ መዳበተኒ ወቀሳኒ እኛ ግን አወቅነው ታቦትን እየናቅነው ቤተ መቅደስ ውስጥ ጫማ እያወለቅን እግዚአብሔር ዛሬ ይቆጣል። ይሄው እየተቆጣ ነው። የመጀመሪያ waaqayዮን አሩሳ ማሊነከ ቤክተን ስንትሙ እርስ በርስ እንግባባ፣ አንድ ቋንቋ ያወራን እንግባባ፣ ለቆደ ተቋሳ ወልነገኙ ኩኒ ቁጣ waaqayዮት ጀራዋካ እግዚአብሔር እየተቆጣ ነው። በቤተ መቅደሱ ጥሩ ነገር እየተሰራ አይደለም። አፍኒ ፊናስ ዋንሳን ወጀተላላ ዶጎጎረ ሰዲ ወጀተል አባንሳኒ ኤሊ ጋፋ ዱሎሙ nama umri 89 ta'e Israa'eeloo fi Filisxoomanni waa wal injaalanne abbaan ta'e ijoolleen luba eelii kuni lamaan sun daaqonoonni suni abbaan ta'e too jiru dogoggora sadii beeta maqdasiitti hojjetan. Tokkoffaa ibsaa kunoo bataskaana keessatti ibsamu sana yeemini yaaragal jedhanii dhaamsu. ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ብርሃን ነው jedhanii namoonni fidanii galchaa galfatanii akka abboonni keenya luboonni gizee wangeela dubbisan qiddaasee qaddasan ይጠፋል እንደ ቄሲስ በተአምር ለደቂቃ ይጠፋል። ዳቆኑ እያበራ ካህኑም እያበራ ወንጌል እንደሚያነቡ ቅዳሴ እንደሚያልቅ ምን ያደርጋል jedhanii ረደመኒ ይብሳ ዳምስ አንድ እግዚአብሔር በዚህ ተቆጣ። ቀጥሎ ጥፋታቸው ምንድነው? ከና መነ ክርስቲያናት ይገሉ ኩርኖ ኩዳንኬቻ ተኮፋ ሐዋስኒ ከንገልቹ ቁንጡረኒ ራፉዳተኒ ዶክሰኒ ገልቹ እግዚአብሔር በዚህም ተቆጣ። የመጨረሻ እግዚአብሔር ተቆጣ ከነጫለ ዋቀዮን ከናርሴ በተስካነ ከጨቲ ድወርቶን እስራኤል ባበሬዱን ጋፈ ዋቀፈናዳ ማሂሌትዳ ቅዳሴዳ ገርመነ ዋቀ ጋፈ ዱፋን ኢብሳ ዳምሰኒ ቤተ መቅደሲ ከሰት ወጅን ሰጋገል ወጀተ አማ ዋቀዮን ኦብሳ ሳፊጣት ጅግ በጣም ተቆጣ እግዚአብሔር ባየዋን ኦብሳ ሳፊጣቴፍ ማልጎዴ ወረ ዲኖተ ሳኒ ፍልስጤሞተ ትካስ ጉያ ተቆጥ እስራኤሎኒ ወሪ ታቦተ ቀበን ወሪ ዋቀ ቀበን ወሪ ሚካኤል ገብርኤል ቀበን ጉያ ተቆጥ ፍልስጤሞኒ ዳንጋ ሳኒ ደርበኒ ነመኩመ ሶዶሚ ለማ አጀሰ አቹማኒ በኔ ጉዲታኔ ታቦተ ተቀምኑ ከኑቲ እንጂ ፈተምኔ ታቦተ ጽዮን ሰና ዋንፉኔም ባነፍ ጀደኒ ካይኒ ኦክቲ ሉምኒ ኤልኒ ኢጆሌ ሳለማን ሙዴ ታቦተ ለማፉደኒ ገረ ጦር ሜዳ ደመን ኢጆሌ ነኝሳ ከኑቲ ቤተ መቅደሲ ከሰሰ ጋገለ ወጀተን ከኑቲ ኩርኖ ዋቀኛተን ከንብሳ ዋቀዮ ዳምሰን ካይኒ ዋንታኒ ፉደኒ ገረ ጦር ሜዳ ጋፈ ደመን ለመጀመሪያ ጊዜ ታቦቱ ተማረከ። ኢጆሌን ለማን እንደወኒ ታቦኒ ቦጂአሜ ጉያ ሰነስ ሲወጥቃት ነምኒ ኩምኒ ሰደ ሰገልጡ ጋፈ ከነ ዱፈኒ ነምኒ ተቆጭ ከይሳ ካኒ ሀፌ አባት ደሜ ኤሊት ጋፈ ዱፈ ሂሙ ታቦኒ ጽዮንስ ቦጂአምቴ ኢጆሌን ከ ለማንስ ዱአን ጀናን ሪፋቱ ዳንቴሶ ታውራ መታንሳ ቀነጠሰሜ ዱኤጀ ከነጀላ ዋግኒ ነው አባስ ታቦት መሸከም ምን ያደርጋል ካላመኑበት? እዛ ላይ የተጻፈውን ካልተገበሩ ምን ዋጋ አለው? ተሸክሞ ሄዱ ማልጎ ደሬ ወጂ ከሰንጀራን ጆለ
ዛሬም እንደዚህ ይታያል። አልፎ አልፎ የእግዚአብሔር ታቦት ይዘን እንዴት እንሸነፋለን? ኩን ያረሲላ ለማይቻል ዋናን itti amanuudha waan waaqayyoon achirratti barreesse sanaaf bitamuudha. Seerota waaqayyoo maqaa waaqayyooti ulfina kennuudha. Kanaaf kana goone mootummaa waaqayyoo keenya akka taate waa takka shakkii hin qabnu. Ijoolleen miseensonni waldaa duuka bootaa baga waggaa keessan 15ffaa sin gahe. Baga itti sin gahe. Waldaan duuka bootaa galata waaqayyoo damee baay'ee keessatti hawaasa keenya hamma humna isaa baraaraa jira. Kitaabolee afaan adda addaatiin jiran hiikee hawaasni keenya dargaggeessa akka itti fayyadamu gochaa jira. Kuni waan gaariidha. Jabaattanii hojii gaarii kanatti fufuu qabdu. Waaqayyoon akka isinirraa gargar hin baane waa hunda caala kadhadhaa. Tokkummaadhaan waaqayyoon kadhadhaa. በህብረት እግዚአብሔርን ለምኑ ነው። ዋናን ኢጆን ጥሙረ ማለ ጀልቀባት ጀልቀቢ ባየ ጀልቀብ ዋናን ጥሙር ወጂን ኢሲን ጀልቀብደን ጋሪዳ ደርገጌሰ በራራ ጅራ ጨራር ገተኒ ጅርቱ አቦታ አጀጀማ ቶኩማን ተጃጅላ በረቶተ ዲልበታ ወጂን ቶኩማ ኡማ አቦታ ወጂን ቶኩማ ኡማ ገራገሩማ በሌሳ መን ክርስቲያና ቶክቲዳ hawaasni afaan isaatiin tajaajilamu, aadaa isaatiin tajaajilamu. Kuni waaqatu nu hayyame, hayyama waaqayyoo kana waan biraatti hin jijjiirina. Kanaaf hunda caala baradhaa kadhadhaa tokkummaa uumaa kana waaqayyoon kan jaalatu malee tokko tokko caaluun hin jiru. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti hundumti keenya waaqa fuulduratti tokko waan taaneef yeroo kana eebbisee kan nuuf kenne waaqni abboota keenya waaqni keenya ilmi giiftii dubree maariyaam qoricha addunyaa faayisaan addunyaa gooftaa Yesuus Kiristoos maqaan isaa dachee hanga samiitti baaga dhiyaa kaabaa hanga kibbaa uumama isaa hundaan kan galatoome haa ta'u. Yeroo hundumaa kadhannaan kan nurraa gargar hin baane waadaa ishiitiin kan nu eegdu haati waaqaa haati keenya giiftii dubree maariyaam maqaa ishii uumaa gadiitti uumamaa walitti kan galatoome haa ta'u. Jarraa naan bisa horaa bulaa galanni waaqayyoof haa ta'u.